Galatooma. Asham alamanni saanamni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti. Kun Riitaa Shoodha. Egaa har'a keessummaa adda ta'e tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Amata 15 dura hawwisoo jiituu keessatti naannoo Adaamaa jechuun shubbisaan aartii kanatti makame. Darbees leenjii garaagaraa fudhachuudhaan weellisummaatti dhufe. Sirbasaa Gurrisayyoo jedhuun hedduun keessanii ni beektaniini. Saifaddiin Huseen jedhama. Ergasii ogummaa seeraatiin hawaasaa tajaajilee jira. Dhaabbilee gurguddoo keessatti hooggansaan tajaajilee jira. Bulchiinsa kanarratti dinqisifannaa fi jaalatamummaa guddaa waan argateef yeroo ammaan tana kantiibaa magaalaa Doonii ta'ee jira. Artiistummaan fi kantiibummaan maal fakkaata kan jedhu muuxannoo kan irraa argannudha. Gama ogummaa daayirektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoona Arittaa qopheessaaf dhiyeessaa Arittaa Taaddalaati. Har'as uffataan kan akkanatti na bareechu magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbuukii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Qeessiftuu booda artiistii fi kantiibaa Saifaddiin Huseen waliin Riitaa Shoo keessatti isin eegaa. Turtii bareedaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qeessiftuu booda walitti deebinee jirra. Riitaa Shoo televezyiina afaanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaan kiyya har'aa artiistii fi kantiibaadha. Saahiba kiyya yeroo dheeraa amata 10 booda kan walitti dhufne. Saifaddiin baga nagaan naa dhufte. Guddaa galatoomii Riitaa. Yeroo ammaan tana hojii mootummaa keessan jira. Haa ta'uutii garuu dur hojii artistiin wal beekna. Artist Saifaddiin Huseen yookaan immoo Gurrisayyoon jira. Ammaan tana kantiibaa magaalaa Dooniiti. Hayyee. Egaa akka ati dhuftu pirooduusaraa kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isaan bu'uura godhannee gaaffilee tokko tokko hin kaafna. Mee Saifaddiin amata 15 dura hawwisoo jiituu Adaamaa keessatti artistoota beekamoo kan akka Amiin Huseen, Taganee Nagaash, qindeessaa muuziqaa Xilahuun Tolaa kunneen waliin aartii Oromoo bifa bareedaa ta'een jalqabdan. Gaafa jalqabdu garuu shubbisaan seentee carraa hojii baheen ergas leenjii garaagaraa fudhattee gara weellisummaatti dhufte. Sirba kee Gurrisayyoodhaan baay'ee tokko beekamta. Mee aartiin fi Saifaddiin akkamitti akka wal baran hawwisoo jiituu hojii wal qabsiistii naa kaasi. Bara 1996 gara biyyaatirraa barnootaaf gara Adaamaa dhufne. Innaa sana baandii jiituu jedhamu beeksisa baasanii achi keessatti ijoolleen hiriyoonni kiyya kan dursa achi keessa turan yaamicha naa godhanii yaamicha sanaan baandii sanatti makame. Akkasumas leenjii adda addaa erga fudhadheen booda shubbisaan fi tiyaatiraan leenjii fudhadheen ture. Leenjii sana booda gara artistis tolchee makamee hanga sadarkaa yuunivarsiitii fixutti aartii keessan ture jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Shubbisarraa kaanee gara weellisummaarraa kaanee gara ogeessa seeraa darbees sadarkaa hooggansaatiin iddoo garaagaraa ammaan tan ammoo kantiibaa ta'uudhaan tajaajilaa jirta. Tarii akkaataadhuma shubbisa itti seentee fi weellistoota eenyu fa'aa waliin turtan dubbatti adeemnu maaliif hedduun isaanii amma furdattee jirta waan ta'eef Saifaddiin qallaasan beeku biyya alaa kan jiran hin jiru hedduun isaanii akkuma keetii hojii mootummaa keessatti kun gaa'ilaan maatii horatee sadarkaa akkasiitiin quba ol qabdu. Gaariidha. Ammaan tana gaa hojiin baay'ee nama sardus yookaan immoo hojiidhaan qabamnus hiriyoonni kiyya fuula miidiyaa adda addaatiin wal argina, bilbilaanis wal argina. Ijoollee hiriyootan kiyya kan dur wajjin hojjechaa turre ijoolleen baay'een kan wal qunnamnu hin jirra jechuudha. Eenyuun fa'aa turame weellistoota beekamoo? Isaan weellistoota bebbeekamoo innaa jennu akka tasaa ta'ee carraa miidiyaa isteejii adda addaa irratti ijoolleen wajjin hojjennee hin jiranii. Ijoolleen sun ammas kan biyya alaatis jiran hin jiranii, asuma biyya keessas kan jiran hin jiran jechuudha. Fakkeenyaaf Amiin Huseen Baalee Bu'aa shubbisa isaa gubbaratti yeroo kiliipichi waraabamu shubbisaan achi keessa ture.
Ijoollee qaqallaa tokko keessaa tokko siif. Ijoollee qaqallaa san keessaa tokko ana Sampooda gara weellisummaatti erga dhuftee booda sirbi jalqaba waltajjii irratti sirbite sirba eenyuti yaadatta? Sirbii jalqaba waltajjii irratti sirba Taaddalaa Gammachuuti. Sirba Baallamii Shamarree jedhu. Baallamii Shamarree. Waltajjii irratti akkam turte? Waltajjii irratti naqabaa ganna dhiisan jedha. Yeroo sirboota filooppiidhaan hojjetama. Baay'ee tokko ulfaataa ture sirboota namaatti akkasitti waraabsisanii filooppii wajjin qixxee sirbuun barbaachisaadha. Dammaqiinsi nuti ammootu teekinooloojii saniif qabnu akka ijoollee baadiyyaa akka taanetti akka ajaa'ibaa akka turte odeeffannoo nan qaba. Yeroo sanatti haamilee sirbaattu nu keessa ture. Ijoolleen baay'een mooraalii guddaa qaban. Baandiin jiituu baandii ijoollee baay'ee horatedha. Innaa kana jennu akka Urgii Daadhii, Nagahoo Tolaa, Amiin Huseen akkasumas ijoollee Amiin Abdulmannaan kan jedhaman sirba kaaseettii yeroo sana bahe yaa Oromoo warra uumaan bulu jedhamee yaamamu bakka guddaa Taganee Nagaashfaa bakka guddaa jiituun aartii Oromoo kana keessatti shoora olaanaa taphatteertee dhiyaate. Bareeda baay'ee. Gurisayyoo dhumti kun maal jechuudha? Gurisayyoon sirba naannoo Arsiitti sirbamu ta'ee miidiyaatti yeroo baay'ee hin baane turre. Akka tasaa ta'ee nama Jundii Hajjii jedhamu wajjin barreessineet sirba sana miidiyaadhaaf dhiyeesse. Kiliippiin baasee Adaamaa Miiliin kan jedhamu irratti gadi lakkifame. Namoonni baay'ee maqaa kootiin nam beekani. Seefadiin Huseen otoo hin taane Gurisayyoo jedhaniiti na yaamani. Gurisayyoon baay'ee beekame isteejii guddaa isteejii baay'ee sittiin hojjedhe. Jettee. Kiliippii keetii irratti tarii baay'ee tokko furdaadha achirratti gaafa ilaalu. Qaamni kee tokko shamiziidhaan atis Kadir Martuunis zaasanitti kiliippiin keessan yeroo wal fakkaataa keessa ba'e. Shamiziidhuma guddaa tokkoon qaama keessan duwwaa qabtanii waraabamuun faashinii ture. Yeroo sanatti moo qaamni sun yeroo sanitti guddaadha? Yeroo sanatti haamilee nu keessa jirurraa kan ka'e kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Haamilee guddatu ture. Tasa akka tasaati waraabbiin sunis iddoo saayitii adda addaa kannis ni jira. Yeroo bakki itti farda irraa namni kufu dhugaadha. Baay'ee ajaa'iba natti ta'e farda irraa kufee fardi sun na biraa fagaatee hin deemne. Suma kufee? Anumatti kufe. Anumatti kufe. Fardi sun narraa fagaatee hin deemne achumatti anumarra dhaabbatee waan miidhame itti fakkaate uummanni kaameraamaan hanga dhumatti na waraabaa ture. Uummanni gara kee fiiganii dhufanii lafa ol naqabanii ka'ee rabbi isaaf araaramu Aaceenis na gaafachaa ture. Dhuguma fardarraa kuftee ati naan jedhee. Waan ajaa'ibata. Dhugaa dubbachuudhaaf fardi Oromoo inni sirrii fi inni nuti beeknu farda akka jamana sanii fi kiliippii keetirra jirudha. Anis laqqabee jira. Fardi yeroo guluffii kana abbichi irraa kufnaan hin deemu. Sirrii. Even machaanillee abbootiin keenya baadiyyaadhaa magaalaa gara baadiyyaatti gaafa galanii akka kufanote akkasumatti waraabessa irraa dhorgaatuma achumatti godha. Fardi ammaa garuu akkuma argitu kana ulfaatadha. Baay'ee tokko kan nama ajaa'ibudha. Mee sirba kana kwaalitii isaa amma danda'amaa ta'etti guddisuudhaaf yaallee daawwattoonni keenya itti habaaranitti seefadina yaadatanii walitti adeeminu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirbichaan bu'aaraatii walitti deebina. Gurisayo, oh hayo, Oromoon deebisee yaada, seenaan eessa dibada. Gurisayo, oh hayo, Oromoon
Oromoon deebisee aadaa seenaan eessatti bada. Kurisayo akanami akasipo Kurisayo Oromoon deebisee aadaa seenaan eessatti bada. Kurisayo baani leenjisa bobbo Kurisayo Oromoon deebisee aadaa seenaan eessatti bada. Kurisayo roota mulle watare Kurisayo Oromoon deebisee aadaa seenaan eessatti bada. Kurisayo raati taamili kaaye Kurisayo Oromoon deebisee aadaa seenaan eessatti bada. Kurisayo dhaqee walbee darakoota Kurisayo Oromoon deebisee aadaa seenaan eessatti bada. Kurisayo dhaqee mullaa sirna gadaa Kurisayo Oromoon deebisee aadaa seenaan eessatti bada. Kurisayo yamasuutii ba'uu beeke Kurisayo Oromoon deebisee aadaa seenaan eessatti bada. Kurisayo bagaina yoo nanna eege Kurisayo Oromoon deebisee aadaa seenaan eessatti bada. Kurisayo Oromoon gaachana kiyyoo Kurisayo Oromoon deebisee aadaa seenaan eessatti bada. Yaa Oromoo hungappalowwani kaanaanidha ndamma fannani siinu toltii deemna jiruuni. Yaa Oromoo hungappalowwani kaanaanidha ndamma fannani siinu toltii deemna jiruuni. Hayyee ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaan kiyya har'aa aartistii fi kantiibaadha. Saifaddiin Huseen jedhama. Amata 10 erga aartii kan keessaa xiqqoo fagaate. Bara 1999 miiliyoonii irratti sirbichi kan gadi lakkifame. Amata 15 ta'uuf deema. Amata 15 ta'uuf deema. Waan ajaa'ibaati. Albama hojjetteetta albamni keenya bifa bareedaadhaan deemaa ture. Sababii dhumti aartii keessaatti baate aartiin yeroo xiqqoo ishii gara manneen muuziqaa garaagaraa cuccufamuun kun eegalame koopiraayitiin haalaan baay'ate waan ta'eef aartii dhumti deemsi ishii xiqqoo ishii abdii kutachiisaa waan ta'eef sababa garaagaraatiin qabsoo Oromoo keessatti akka turtes nan beeka. Sababa saniin addaan kuttee moo maali? Aartiirraa bu'aan yeroo sana argamu xiqqaa ture. Bu'aan sun waan nan gammachiisiniif erga albamiin koo bahee waggaa 3 booda gara hojjaa dhuunfaatti makamee hojii qonnaa shunkurtii adda addaa misooma jallisiitti makamee hojjechuu jalqabe jechuudha. Erga akkas hojjechuu jalqabeen booda akka tasaa ta'ee carraa hojii barnootaanis eebbifamee ture. Seeraan eebbifameen ture. Ergasii ogummaa seeraa ittiin eebbifamtee gara dhaabbata guddaa Afrikaa Juus na fakkaata yeroos achitti seentee ogummaa seeraatiin darbitees gara hoggansaatti Human Resource irratti hogganaa turtee amata hedduu tajaajilte. Hoggansaan dhaabbilee gurguddoo keessatti erga seentee booda qonnaaf ilaalcha bareedaa akka horatte deebitee bifa adda ta'e maatii kee wajjin qonna babal'aa hektaara hedduuratti dhuunfaadhaanis waa akkasii hojjechaa jirta. Kanarratti nan daangessine garuu hanga ammaatti haa ta'u garuu abbaan koos hojii qonnaa kana waan jajjabeessuuf isuma faana hojii cimaa hojjechaa jira. Jallisiis xaafii keessattuu xaafii ganna oomishamu kana hanga hektaara 20 akkas waggaa waggaadhaan facaafnee bu'aa gaarii irraa argachaa jirra. Lafa jallisiis immoo akkasuma qonna shunkurtee timaatimii maal kana naannoo keenyatti bal'inaan oomishama kan oomishaa jirra jechuudha. Kan oomishama kunis. Baay'ee bareeda. Aartistiidhuma weellisaa taatee hoggansa takkas kantiibaa kan taate amma beekutti sarkaa kiyyatti ati ka jalqabaati. Biyyoota alaa keessatti aartistoonni fiilmii Hooliwud keessatti warri beekaman kantiibaa ta'anii kan tajaajilan hin jiru. Aartistummaan fi kantiibummaan akkamitti deemaa jira? Ani hin deebine hojjaa hojjedhu kamurrattuu jalqaba of amansiiseeti seenaa. Miseensa paartii badhaadhinaa tahee ergaan jalqabirraa wanti gaariidha. Wanti jiru gaariidha. Kantiibummaadhaan gara magaalaa kanatti ergaan dhufee gara waggaa tokkoof hin deema. Gaariidha. Aartistummaan kee xiqqoo ishii bakki asitti jirtu bakka dargaggoonni haalaan misooma kanarratti jiranii fedhii investimentii guddaatu jira. Bakka immoo fedhii investimentii akkasiitti jiru kanatti xiqqoo ishii ni ulfaata. Saayinsiin ati bulchiinsa kantiibummaa kanatti hoggantu maal fakkaata? Isarratti haasofne bareeda. Gaariidha. Inni guddaan fedhii dargaggoo adda baasanii beekuudha. Dargaggoo kana erga fedhii isaanii adda baasteen booda fedhii isaan barbaadan san sadarkaadhaan guutuudha.
erga guuttee fi booddee tokkummaan akka jiraatu sabaaf sablammii naannaa isaan jiru tokkoomsitee marii adda addaa irratti mariidhaan geggeessitee cimsuudha. Kanaan ala tooftaan biraan jiru. Marii adda addaa sadarkaadhaan jiru marachiisnee wanta isaan barbaadan wanta guutamuu qabu erga gaafannee booda wanta guutamuu qabuu fi wanta sirreeffachuu qabnu akkas sirreeffachaa deemnee hanga ammaatti tooftaan biraan jiru. Inni biraa dargaggummaan naannaa sanuu uumamaan sabaaf sablammiidha kan jiru. Hundi isaaniitu dargaggoo fakkeenya ta'an. Dargaggoo hojii irratti fakkeenya ta'an baay'inaan dargaggoota hojii guddaa hojjechaa jiran naannaa isaaniitti kan jirani. Hojii dhabdummaanis akkuma jirutti ta'ee ijoollee hojii dhabaa ta'an kan sheediiwwan adda addaa ijaarsaaf ta'an bulchiinsi magaalaa ijaaree akkasitti hojii dhabaadhaaf karaa itti dabarsaa jiru hin jira jechuudha. Sanaa wanti jiru hanga ammaatti wanti jiru gaariidha. Ani artistii taatee uummataaf hojjechaa turte rakkoo hawaasaa hin beektaa sirriitti. Artistiin immoo garaa laafessaa gamna. Isa gara kantiibummaatti gaafa fiddu hawaasa kee caalmaatti aartii hojii wal qabsiiftee waan bareedaa ni hojjettee yaada. Bifa bareedaa ta'een jaalatamummaa hin qabdaa. Hanga ammaatti dargaggoota waliin hojjechaa jirta. Kuni tarii gidduutti wantoonni garaagaraa seenanii akka hariiroo jiru kana akka laamsheessine mariin dargaggoota wajjin yeroodhaa yerootti hawaasa wajjin yeroodhaa yerootti gaggeessitan maal fakkaataa kan jedhu kanas akka muuxannootti ka'uu danda'a. Marii gaggeessinuun dargaggoon baay'een dargaggoo nu jajjabeessan. Dargaggoon wajjin hojjechuudhaaf fedhii qaban. Dargaggoo naannaa isaanii eeguudhaaf fedhii qaban. Wanti hanga ammaatti argina. Magaalaan keenya godina Arsiitiin waldaan geessiti. Godina Arsii keessaa aanaa lamaan waldaan geessiti. Aanaa Jajuu fi aanaa Sireetiin. Naannoon sun naannoo misoomni jallisiin keessa bahu. Akkasuma immoo magaalaa keessatti immoo jallisii guddaan naannoo keenya keessa magaalaa daangaarra kan jiru jechuudha. Kana dargaggoon keenya hojiidhaan hojjetee shunkurtiin adda addaa innaa bahu gara konkolaataa 50-60 kan ta'u guyyaatti magaalaa keenya keessa qaxxaamuree kan bahu jechuudha. Arsiirraa kan fe'amee dhufu akkasumas immoo aanama keenya aanama boosat keessa akkasumas fe'amee kan bahu jechuudha magaalaa keenya keessa qaxxaamuree. Kanarratti shoora guddaa kan taphate eenyu yoo jenne dargaggoodha. Dargaggoodha. Kanaaf fedhiin dargaggoon hojiidhaaf qaban baay'ee kan nama jajjabeessuu fi nutis immoo akka hojjennu kan nu godhu jechuudha. Akka hojjennu caalmatti kan nu godhe. Kanaaf wanti dargaggoo bira jiru gaariidha. Artistii ta'uun keenya artistiin waan fataa jedhe kan waan waliin nyaachuu waliin bohaaruu fayyaalessummaa kan of keessaa qaba waan ta'eef darii kantiibummaa kana irratti immoo xiqqoo siiriyees murtii irratti siiriyees ta'uu barbaachisa. Si fayyadee jira moo si miidhee jira weellisaa ta'uun kee? Weellisaa tahee dabarsuun kiyyaa na fayyade. Muuxannoo guddaan itti argadhe. Hammatummaa itti argadhe. Uummataaf akka quuqamtu na godhe. Isteejiiwwan adda addaa deemtee hojjechuun gamana dhuftee mootuu asitti paartiitii makamtee wajjin hojjettu hojjaa gubbaarra oolchitu. Duraanis hojii uummata hawaasaa hojjettaa. Aartii kana keessatti sirriitti hin beektaa waan hawaasaa. Bakka immoo amma waa uummataaf gochuu dandeessu ta'uu kee walitti hidhataadha. Baay'ee. Tokkotu weellisaadha. Finfinnee gubbaatti tiraafikii hin qabeen konkolaachisaa jira. Dhaabi jennaan dhaabee waraqaa heeyyama konkolaachisummaa kee fidi jennaan nan beenne. Ifama ani bare sirba afaan Oromoo sirbu ibaluu jedhamu ifamas hin beenne. Sirba keessi yaadachiisee meejjee jedhaniin. Nga baay'ee jennaan hundumtuu baay'eedhuma jedha. Kan biraa jedhaniin. Tarii akkasii gidduutti kantiibummaa kana wajjin waa si rakkisee ani baruu dhettee sirbitee hin jiru. Akka carraa ta'e naannoo sanatti hin dhaladhe. Uummanni baay'een na beekanii. Wanti amma naan jettan kun nan mudanne kabaja guddaa naaf qabanii kabaja guddaa uummata kanaaf qaba. Wanti hanga ammatti na mudatee hin jiru. Artistiin akka biyya bulchuu danda'u kan akka muuxannootitti waan dhiyaatuu danda'udha. Mee ergaati kantiibummaadhaan gara doonii dhufte booda hojiiwwan hojjetaman maal fakkaatu?
hojiilee ati hojjette sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti argina. Mee isaan naa kaasuu dandeessaa? Gaariidha. Ergaan dhaabbata sanirraa jijjiiramee gamana dhufe jijjiiramni baay'een hin jirani. Jijjiiramoonni jiran waa'ee gama nageenyatiin jiru sadarkaa gaariirra jira. Hirmaannaa uummataatiin deeggarsa harka qalleeyyiif godhamaa jiru. Mana harmee irratti jigee barbaannee ijaaruudhaan karoorfannee ol daballee dachaadhaan uummanni hin hojjenne jetteen uummanni hojiidhaaf kaka'umsa akka qabu kan sitti argisiisu ta'uudha. Dabalataanis misooma bu'uuraalee adda addaa gubbaarratti wanti fedhiin uummanni qabu daandiin asfaaltiin magaalaa sana keessa qaxxaamuree gara Boomsaa kan deemu Soodaree irraa jalqabee naannoo Awaash irraa jalqabee kan deemu kun sadarkaa gaariirra jira. Yeroo ammaan tana hojiidhaan kana gubbaarratti hawaasni deeggarsi godhu gaariidha. Kanaaf anis bara misoomni baay'atu kana keessa achi dhufuun baay'ee na gammachiisa jechuudha. Mee fuulduraaf maal yaadda dooniidhaaf? Fuulduraaf yoo Waaqayyo wal bira nu tursiise wanta magaalaa sanaaf malan keessummoota gugurdoo affeeruudhaan magaalaa sanii akka tolchitee mul'attu gochuudhaaf. Magaalaa keenya giddugala investimentii taatee beeksisuudhaaf investoroonni adda addaa dhufanii magaalaa keenya keessatti akka invest godhan waamicha karaa kanaan anis dabarsuun barbaada. Carraawwan investmentiidhaaf qabdan maanni tarii qonna jallisii kan hojiin baay'inaan qamadii kan? Hin jirani. Lafoonni balbal'aan naanna'aa sanii investimentiidhaaf ta'an hin jirani. Akkasumas magaalaan keenya akkuma dura siin jedhe asfaaltiin qaxxaamuree keessa deemu kun of duratti hin xumurama. Qaamni invest gochuu barbaadu hoteela magaalaa keenya irratti banuu barbaadu yoo jiraate hojii qonnaatiin naannaa sanitti hojjetame bu'aa qabeessa nama godhuu danda'a jenneetiin ilaalla. Naannaa sana amma hojiin investoroonni gurguddaan hin jiran. Investoroonni dhuunfanis akkuma sila sii kaase lafti investimentiidhaaf ta'u waan jiruuf dhufanii invest gochuu hin danda'an jechuu barbaadan. Gama kiyyaan carraa gaarii yookaan immoo reefu jalqabdee waan ta'eef kana caalaa uummata keetiif hojjettee deebinee akka wal arginu abdii guddaan qaba. Dhumarratti ergaan ati dabarsitu hoo jiraate irreechii fi masqalli dhufaa jiru waan ta'eef carraa siilaadha. Ayyaanota fuuldura keenya jiraniif irreechi fuuldura keenya jira. Uummanni keenya irreecha gubbaratti bal'inaan kabaja. Ayyaanni irreechaa ayyaana gaarii akka ta'uuf hin hawwa. Dabalataanis obboleeyyan keenya yeroo ammaa kana TPLF waraanuudhaa fi raayyaa ittisa biyyaa achi jiran ayyaana gaarii isaaniif haa ta'u. Waaqni asiin nu ga'e guddaa galatoomu. Dabalataanis isinis kabajaadhaan asitti keessummaa kabajaa gootanii waan yaamtaniif guddaa galatooma ulfaadha. Hajii kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin aartistii fi kantiibaa magaalaa Doonii Seefaddiin Husee waliin turtii aartii kana keessatti dabarsee fi amma hojiidhuma kantiibummaa kana irratti jiru maal fakkaata kan jedhu dargaggoota keenya hedduuf muuxannoo kan itti qoonne sagantaa Riittaa Shoo kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebinaa. Koraanaa bulaa. Aladu bukiban, urkudo nuraya tekiti no gudibana. Aladu bukiban, urkudo nuraya tekiti no gudibana. Go
guddadhaa hoggaa hoggaa sinaa ga'u kan bara nageessan bara gereetti sinaa ga'u barri bara quufaa sinii haa ta'u bakka yaaddan gaa guddadhaa guddadhaa ijoollee too guddadhaa guddadhaa.